Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkaataa miiseejii gama Imo, WhatsApp, Telegram fi gama bilbila keenyaatiin ta'ee garuma ta'ee nuuf ergame osoo furtuun bilbila keenyaa hin banamin dubbifamu kana yookiin namni furtuu bilbila keenyaa osoo hin beekin jalaa dubbisu kana akkamitti akka dhoksinu yookiin furtuun osoo hin banamin akka hin mul'anne goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Sikko App. Egaa guyyaa har'aa kanas barnoota baay'ee ajaa'ibaa fi isinitti tolu tokko isinii qabadhee dhufe. Innis akkuma jalqaba irratti isinitti hime akkaataa miiseejii namni tokko gama ta'een Imo, WhatsApp ta'uu danda'a gamuma ta'een nuuf ergamee jedhe osoo furtuun hin banamin bilbila keenya irratti nu jalaa mul'atu san yookiin namni fedhe nu jalaa dubbisu san akkamitti akka dhoksinu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa wanta kana siitingii tokko qofa sirreessuudhaan dhoksinaa steeppii isaa guutuu waan isinitti agarsiisuuf hanga xumuraatti na faana turu akka hin daganne namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel kana subscribe gochuudhaan maatiiwwan qaqqaalii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Mee viidiyoo kanas namoota hedduu bira akka ga'uuf like godhaa isiniin jedha. Egaa jalqaba amma fakkeenyaaf miiseejii tokko yoo isinitti agarsiise miiseejiin kun namatu naaf erge yookiin namni naaf ergee jira. Amma akkuma argitan lock screen irra jiran garuu furtuu bilbila kootii hin banne garuu miiseejiin kun ni mul'ata yookiin ni dubbifama jechuudha. Nama naaf ergee fi maal akka jedhee naaf erge cufa mul'isa jechuudha. Egaa wanta kana akkamitti akka dhoksinu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa jalqaba wanta kana siitingii irra seennaa jechuudha. Siitingii bilbila keenya irra seennaa wanta kana karaa lamaan dhoksanii lamaan isaaniitu isinitti agarsiisa. Jalqaba gad buutanii iddoo lock screen and security kan jedhu kana keessa seentanii isa notification jedhu isa formaat sadaffaa irra jiru kana isa keessa seentan jechuudha. Akkuma isa keessa seentan akkuma argitan asitti jalqaba irratti notification on lock screen jedha. Egaa isa as keessa gar seentan jechuudha. Isa yoo gar tuqxan si'a tokko akkuma argitan karaa formaat sadii isinii fide jechuudha. Egaa inni jalqabaa show content dha yookiin isa amma an fayyadamaa jiru nama naaf ergee fi maal wanta guutuu kan agarsiisu kana jechuudha. Inni lammaffaan hide content jedhu kun ammoo miiseejii namni nuuf erge yookiin namni yoo nuuf erge miiseejiin ergamuu qofa nu agarsiisa garuu eenyu akka nuuf ergee fi maal jedhee akka nuuf erge osoo hin agarsiisin mallattoo wanti haaraan yookiin miiseejiin haaraa jiraachuu nutti agarsiisa. Inni sadaffaan don't show notification ka jedhu kana isa jechuudha. Inni sadaffaa inni ammoo miiseejiin tokkoyyuu osoo furtuu bilbila keenya yookiin paatarrii hin baniin akka hin mul'anne kan godhudha. Egaa inni sadaffaa sun baay'ee gaarii miti jechuun inni isa lammaffaa kana jechuudha filatamaan. Egaa tokko tokkoon garaagarummaa isaanii isinitti agarsiisa. Egaa inni jalqabaa show contentiin kun akkuma argitan yeroo bilbila kiyya cufeetiin ilaalu miiseejii naaf dhufee jira. Garuu miiseejii kana eenyu akka naaf ergee fi maal jedhee akka naaf erge cufa isaa innan ilaalee jechuudha. Egaa kun isa jalqabaa san jechuudha. Isa lammaffaa yookiin hide content irra yoo goone ammoo egaa hide contentiin kun isa filatamaa yookiin isa ammaan akka itti fayyadamtaniif recommend isin godhan jechuudha. Egaa inni lammaffaan kun akkuma argitan haala kanaan nu fida miiseejii jedha. Application miiseejii keessa wanti haaraan akka jiru nutti hima. Egaa jala irratti ammoo new miiseejii qofa jedha yookiin nama nuuf ergee fi maal akka nuuf erge nutti hin agarsiisu yookiin namatti nu jalaa hin mul'isu jechuudha. New miiseejii qofa jedha. Egaa isa lammaffaa kana inni filatamaa yookiin inni amma an isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa inni sadaffaan don't show notification kun ammoo isa baay'ee filatamaa hin taane yookiin isaan isiniin gorsine isa sadaffaa kana jechuudha. Akkuma argitan qulqulluudha bilbilli kun notification tokko iyyuu hin qabu. Namni bilbila keessan irratti notification yookiin lock screen irratti ilaaluun isinitti hin tolle isa sadaffaa kana filatanii notification keessan bilbila keessan irratti miiseejiin yookiin beeksisni akka hin teenne gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa ammaan kan isin gorsu isa lammaffaarraa yookiin notification on lock screen kana keessa seentanii hide contentii kanarra gootan jechuudha. Egaa contentii yookiin qabiyyee isaa dhoksitaniitiin miiseejii haaraan qofa akka dhufe kan isinitti agarsiisu isa lammaffaa kanarra akka gootan isinitti agarsiisuuf dhufe jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti egaa namoonni wanti kun bilbila keessan irratti siitingii isaa garagara ta'e siitingii kana search gootanii notification kan jedhu search gootanii argachuu dandeessan jechuudha. Egaa haala baay'ee salphaa ta'een haala kanaan miiseejii osoo furtuun keenya hin banamin akka nu jalaa hin dubbifamne yookiin nu jalaa hin mul'anne gochuu kan dandeenyu isinitti agarsiise
jechuudha. Egaa akka isiniif gale abdiin qaba. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Sikko App viidiyoon guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe isa kana jechuudha. Egaa hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaatti naaf turaa isiniin jedha. Bye bye.